Ashamaa harka fuune akkam ooltan fayyaa keessanii nageenya waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu. Annagaa kooti galata rabbi akkam isinii fayyaa keessanii annagaa kooti saafaa galatu argeenye isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba. Wanday kan caalu nagaadhaa waaqayyoon nagaa nu abuusuu biyya keenyaaf nagaa haa buusu isiniin jedha. Akkam jirtu jiruun jireenya abra bareeda galata rabbi waan dubbitu isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa warroonni viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa, warroonni kun immoo laayikii koomentii yaada keessaniif barreessaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu quncee wal gargaartee harbayitii jedhamee Oromoo akkasii yoo wal gargaarree guddanna isiniin jedha. Guddanna bakkee guddaa hin geenya abdii rabbi isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa arraa viidiyoo maal qabattee dhufte yoo naan jettanii, viidiyoon ani yaani akkamitti isinii ibsu, dubartiin biyya Arabaa namni biyyaa bahee namni biyya Arabaa jiru sammuu isaa likkii miti likkiin jiranii jedhanii maqaa nutti moggaasan. Akka walii ganaatti parsantii 100 keessaa intiin 80 yookaan 25 yoo hayyaa qabaate innuu jiddu galeessaa jedha. Maaliif gaafii natti ta'e gaafii guddaa iddoodha. Fayyaa qabna hojjechaa jirra. Tarii warroonni akkasitti haasa'an suni warroon akkasitti haasa'anii maqaa nutti moggaasan sun maaliif isinitti fakkaata? Tokkoffaa warra biyya jirutu warri biyya Arabaa jiru sammuu isaanii likkii miti. Isaan sagaluma keenyaa yoo ol kaasnee dubbanne bakka akka nama sammuu hin qabneetitti nu yaadu jechuudha. Garuu miti. Sammuu qabna, yaada qabna, karoora qabna, hawwiin keenya guddaadha. Waaqayyoon nu gargaare jechuudha. Bakkee namni ga'u nama danda'udha. Nu ofii keenya dhiifne nama ta'udha. Namni biyya ormaa jiru namatti garaan jabaatu. Haadholii dadhabanii waan hojjetanii hin bulletti kan gargaaraa jiru eenyuun dubartii biyya Arabaa. Dhiirris haa ta'u namni dhiiras dubartii haa ta'u namni biyya ormaa jiru keessattuu namni biyya Arabaa jiru garaan jabaatu. Yoo irra darbe immoo har'as borus birrii si gaafatanii yookaan diddee yookaan immoo wanna ati naa ulkaa wanna ati naa godhaa jettee itti kennatte isaa yoo si alaa balleessan tarii sagalee kee ol fuutee yoo taasifte yoo aartee naarta sitti dhaga'ama yookaan immoo sammuu badeedha. Sirriidha. Ijoolleen tokko biyya ormaa keessatti parsantii 100 keessaa nagaan hin jiru. Ijoollee sammuu isaanii likkiin hojjenne sammuu isaanii maraatee waan yaadan dhabanii kun bashtanyaa ta'e biyyatti galee hedduutu jira hin beekna. Garuu immoo isaan walitti qabaniiti namni biyya jiru maqaa nu moggaasan miti. Garuu miti nuti nama sammuu keenya nama sammuu qabudha nuti nama yaada qabudha. Isaan caala yaannaa karoorri keenya guddaadha nuti. Karoora guddaa qabna. Maaliif hin hojjenna. Yoo hojjate namni hojjetu sun immoo karoora fi kan biyyaa baane ofirraa dabarree maatii keenya ennaa obboleessa koo ennaa obboleessa obboleettii ennaa firri keetirree yoo rakkate fira keetirree in gargaarta ofirra darbitee jechuudha. Gaafa immoo harkaa dhabde namni sun ikkoo garagalee si ilaalu. Gin fillafitti tusoo namaan jedhanii bareeda ture. Garuu si duuba isaanoo ta'e
likkii miti mee warra achii dhufe garabbii likkii miti warra achii dhufe maaliifin maqaa nuuf baasan jechuudha. Nuti garuu kaayyoo qabna, yaada qabna, hawwii qabna, karoora qabna, waa hedduu qabna jechuudha nuti. Kana jedhee kan dubbatamee hin dhumu. Rabbiin immoo keessattuu tokkoffaa maatiin ofiitu likkii miti meeshii siin jedhu yoo achii dhufan ikkoo likkii miti siin jedhu birri si alaa balleessanii wannaati kana naa godhaa san naa godhaa jettee si gochuu sobanii achi sii goone kana sii goone kana sii goone jedhanii yoo ati galtu wanta ati yaadne sun yoo si qunname sitti dhaga'ama. Namni maaliif sammuun namni gizee tokko yaaddu namni gizee oggaa meeqa hojjetee galee qarshii si alaa balleessanii kana sii goone jedhanii si sobanii yeroo wanna ati yaadne si qunnamu si qaqqabu sammuun kee injeeqama. Ijoolleen sammuu dhabanis baay'ee jira. Maaliif dadhabbii oggaa meeqatiif dadhabbii oggaa meeqaa yoo maatiin kiyya jettee naa ol kaa'u laata jettee ati naa ol kaa'aa kana naa godhattee karoorfattee yoo galtu wanta ati yaadne tokko si qaqqabe sammuun kee likkii hojjechuu dhiisuu danda'a. Gin hundaa miti. Maatiin si yaadu jira. Yoo si alaa hanqatirree kan itti si guutee akka ati itti gammaddu si taasisu hedduutu jira. Birriin bara kana birriin baay'ee badduudha. Maatiidhaa walitti buusti jechuudha. Garuu immoo jechoota akkanaa kan oduu fayyadamuu baatanii baay'ee natti tola. Maatii namatti dhagaa. Warra achii dhufe akkoo sirrii miti jedhamu. Sirraa nyaatanii sirraa dhuganii faayidaa ofii bahanii gaafa ati immoo kan immoo harkarraa qallattee zimjalaa jette maqaa sii baasu. Faayidaa mataa ofii bahanii jechuudha. Garuu wanna akkanaatirraa of qoxxubaa of qabaa. Nuti nagaa qabnaa sirriidha. Yimkin jarri yoo haasa'u iyyanii maatiin tokko iniyyuu isaan jala bakka hin barta. Haasaa isaanii sanii isaan caan jettee sila asoftuufu sagalee ol qabanii sila haasaniifu yookaan immoo sagalee ol qabdee sila isaa wajjin haasoftu saniifu ni bartaa. Si bara amala siti taatu sagalee ol fuutee haasa'uun jechuudha. Ijuma sagalee ol fuutee haasoftu sanuu likkii miti siin jedhu. Yookaan sabala si geessina yookaan immoo mana yaala si geessine. Dhugaa Rabbii. Yaa haasofni isaanii sunu sammuu kan nama tuquudha jechuudha. Nama nagaa qabu akkana jechuun safuudha. Maqaas namaa baasuun jechuudha. Faayidaa sirraa barbaada. Maqaa namaa baasuun hin ta'u waan akkana. Dhugaa Rabbii. Na akkasa siniin jedha. Yaada kiyyaa wanta natti dhaga'ame maaliif gaafii natti ta'e jechuudha. Gaafii jechuudha. Na akkasa siin jedha. Kana caala sagalee wannoo viidiyoon dheeressu daqiiqaan dheeressu. Gaafii koo maaliif akkas nuun jedhu maaliifi sammuun keenya likkiidha. Karoora qabna, hawwii qabna, nuti koo waa hunda yaanna. Isaan caala yaanna sammuun keenya jechuudha. Dhugaa Rabbi. Namni biyyaa bahe nama biyya jiru caala yaada. Sun kana godhee obboleessa kiyya kana godhee fi barsiisee haadha kiyyaa kana godhee abbaa kiyyaa kana godhee obboleettii kiyyaa kana godhee kan jennu yaanni keenyaa isaan caala jechuudha. Doob isaan caala nuti. Isaanii gani miti. Sammuun keenyas likkiidha. Tarii ijoollee warroonni qorichatti godhatee madaaminoo kan jedhu nargine an jedhamu arga malee wanti nargine tokko haasawunis cubbuudha. Jedhanii ijoollee sammuu isaanii jeeqamee sammuu isaanii likkiin ta'an hedduutu jira. Wanta miidiyaa kanarras deemamaa jiru kan lubbuu isaanii bahus hedduutu jira.
akka yaada namaati. Maadaamii badduun jirti, maatii badaan jira biyya Arabaa keessaa, badaan kan immoo Rabbiin sodaatu hedduutu jira. Waaqayyoon nu alaafisu. Boleewwan keenyas olumaa galattu warroonni biyya Arabaa jiran waaqayyoon karoora keenya hawwii keenya galmaan nu ga'ee akka biyyatti gallu abdii qabna. Abbiin nu milkeessu. Sinin jedha hordoftoota kiyyaa, sinan jaalladha. Hamaa sinin argini. Sinin jedha viidiyoo kiyya kanarratti daawwadha. Warroonni viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa, na jajjabeessaa. Warroonni kun laayikii, koomentii barreessaa, sheer naa godhaa. Hamma dandeessanis sinin jedha, sinan jaalladha. Horaa bulaa fayyaa ta'a.